Yeroo baay'ee rifeensa keetti maaliif shaashii hidhattaa? Rifeensa bareedaa qabda. Nuti warri hin qabne iyyuu wiiggii wajjiniitiin makaraa warri keenya warri durii hin argine argaatee jirra. Dira shaashuma kana lafa nurraa kaayii jettanii baay'een keessan koomentii irratti koomii shaashii irratti kaastu jechuudhaan immoo yeroo baay'ee shaashiin hidhadhaa. Isa kanallee isinii deebisa. Akkasuma immoo akkuma koo kana jiru keessan qe'ee keessan mana keessan maatii keessan waatii maasii keessanitti biizii isinaa godhuun isinin ja'amiin jedhaati fudhadha. Kun eebba miti abaarsa miti eebbadha. Ameen jedhaati fudhadha. Akkasumallee fataa jedhii maal jedhii jettaniitu yaada babbareedaa gorsa naa kennaatii turtanii isa kana isiniif hin deebisaa jechuudha. Akkasuma gasin immoo viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii sheer gochuudhaan nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqa. Warri yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti dhuftan immoo sabskiraayib gochuutiin gara mana keenyaatti maatii keenyaatti dabalamaa jecha aga xumuraatti turtii keessan na waliin godha. Jalqaba irratti har'a oolmaan koo kana fakkaata ture egaa bakka kanatti shunkurtiin kun dhaabbate shunkurtii baay'ee bareedaa ture garuu immoo bakka sanatti bishaan itti nannam'eetu otoo bakka hin gaheetiin anumatu buqqisee amma goossee irraa kukkutee ol kaa'ee qimamii tokko tokko ittiin hojjetachuudhaafi achumaanis immoo kunoo suuqii fillafiitiin jira nagadachaatiin jira jechuudha. Kanatti aansee immoo asuma gibbii keessaa as kana jala argitanii biqiltuu kana jala shuwaa shuweetu jira mataa isaarra gaattiraa jira shuwaa shuweetu jira akkasuma immoo biqiltuun isa giriinii kanatu jira inni kun biqiltuun baala harcaasa mitiire isa kana qulqulleessaattiin jira jechuudha. Egaa hojiin suuqii nama barbaachisa xiqqoo ishee biraa deemnaanii gabaan dhufeetu isin dhaba waan ta'eef achuma fillafiitii ilaallachaatuma kunoo haala kanaatiin xaxxaragaatiin jira jechuudha. Gibbii keessaa biqiltuu jalaayyuu qoqqofforanii biqiltuu fi akkasumallee daa'ima akkasumallee rifeensi mataa keenyaa gaa kunuunsaa inkibikaabee barbaada akkuma abbaan isaa qabaate daa'imni illee akkuma abbaan isaa qabaate yoo daa'imni seeraan kunuunfamti daa'ima baay'ee bareedduuf jajjabaattuu taate akkasuma rifeensi illee akkasuma biqiltuun illee dabalataan sanumaa jechuudha kunuunsa qaqqabaa barbaachisa waan ta'eefu asumaan shunkurtii kan argan irraa kukkutee maaliif kana jaraan xara godhee argitanii waan jalaa yaa'e kun amma jalaroo taa'e yeroo bokkaan roobullee utaalloo nama qabsiisuu danda'a namatti xiraa'e isa kana fakkaata amma kana shaaworii galee rifeensa koo sirreeffadhee uffadhee aqee suuqii keessa taa'e achi keessa immoo bahee kunoo yaadni kun naa dhufe yeroon gad ilaalu shunkurtiis buqqisee waan lafa kaa'eef irraa kukkutee sirreessuu hin qabame tiire. Kanaafan gara sanatti deebi'ee kun haala kanaatiin gibbii keessa xaxxaragaa qulqulleessaa jira. Dhumarratti immoo bishaan itti naqee ergan xaragee miicee maal jedhee biqiltuullee bishaan obaasuuf deema. Kanaafuu laayikii gochuutii qabdan jecha gara rifeensa shaashii maalimaaf itti tarakkoon kee maalinni kan jedhu kana sirriimatti isinii deebisuutii barbaade. Akkuma argitan egaa rifeensi koo waa'ee isaarra hin himu isiniyyuu ni beektu ni argitu waan ta'eef akkasuma immoo viidiyoos immoo nan hojjedha dhimma rifeensa irratti rifeensa keenya haala kamiin akka qabachuu kunuunfachuu qabnu akkasumallee dibata akkamii akka fayyadamuu qabnu isa kana nan hojjedha warri haaraa taatanillee gadi buutanii arguu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo tokkoffaa ani shaashiitti nan bari bakka achitti biyya sanatti madaamiin koo hin ayyamtu afaanii baafattee kana hojjechuu baattu ittiin tolu jechuudha. Rifeensa koo akkasitti yoon dhiisu ittiin tolu anis immoo shaashii nan jaalladha maaliifi sababa mataa kootiis immoo nan qabaachuu dhaga hundeen dubbatanii ani uumama kootiinuu rifeensas dheeraas ta'e gabaabaas ta'e homaa natti hin fakkaatu. Namoonni tokko garuu qaamaan arganii wayyoo kun rifeensa keetii jedhanii kan nama harkisanii maal nama goggodhanii ni jiru kan rifatanii garuu immoo rifeensi koo kan namaarraa ol caala miti kana naannoon miiqatu jira. Dhugaa isaa dubbanne jechuudha miiqatu jira garuu namni immoo amala isaa keessatti jiruu isaa keessatti amala garaagaraa kan jaallatuuf kan jibbuu qaba. Yeroo akkasii sana immoo rifeensi koo hin jaallatu jechuudha. Kanaaf as kanatti yoo sinii galaa kan kanaan achi akkasumarra intinaa hin jedhu. Kanaafuu rifeensi koo maal akka ta'e hin beeku namni illee dafeetu gara rifeensa koo dhaqa yeroo nama wajjiniin deemnas ta'e karaas ta'e wal biinas ta'e walirraatti dhiyoo walirraa fagoos ta'e bakka namni dafee rifeensa koo irratti ba'a maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf rifeensa koo aga tokko shaffanullee nan jaalladha. Ofii koos immoo shaashiin bakka yeroo hojii hojjetu yeroo nyaata hojjetu yeroo waan tokko
Shaffanuman jaalla'a. Garuu immoo rifeensa gadi gadhiisee deemu tokkoffaa sababootuma amma isinitti hime kanaan ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo fiikooti immoo hin jaalladhu. Rifeensi koo dheeraadha, gabaabaadha maal jedhee asiif achi qoollaa was dabarsuu hin jaalladhu. Ganama yeroon ka'u walitti maree bakka tokkotti guduunfee yookiin shaashii kottidha yookiin immoo akkasumatti dhiisaa jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Araboonni egaa rifeensa akkamii akka isaan qaban hin beektu. Isaanillee dinqisiifatu rifeensa koo yeroo argan. Isuma walumatti xaxamee taa'u kana achumatti kun rifeensa keetii akkamitti akkas ta'e maalii sin rifeensi keessan hin jajjabaata miti maalii jedhu. Isa kana yeroo argamu rifeensi koo amala hin qabu akka tokko ta'a. Isa kanaaf malee rakkina biraa hin qabu. Ofiikoos immoo waan itti baree fi yeroo mana madaamii keessa jiru shaashii itti fayyadamaa waan tureef yeroo nyaata hojjennu kushiina yeroo seennu waan akkasiitu jira miti harkumatu na bareen akkasittiin shaashii itti rakkachaa jira malee rakkoo biraan qabu. Isin immoo waan narraa bareedu narraa fokkisu waan beektaniifidha. Yaada akkasiinaaf kennaatii turtanii baay'ee tokko galatuumaa ulfaadha. Baay'ee na gorsitu, baay'ee na jajjabeessitu ayinoo. Kun egaa bakka kanatti biqiltuu haala kanaatiin irraa miidhaa awwaara isaa qulqulleessee jala isaa kunoo lafattis immoo bishaan rafrafee awwaara isaa gad aarsee isaan kun immoo kan mana jalaati jechuudha. Barandaas immoo miicee maskaatii isaanii kanaan miicee galgala keessa erga aduun darbee bishaantu jiraayyuu utumaan achi keessa taa'uu maaliif akkasiin goonee jedhee itti ka'ee egaa hojiin mana keessaa hin dhumuu naman gadhiisu. Kana hojjedhan kana garuu immoo namni fayyaa ta'ee jiraannaan hojiitti biizii ta'uun jiruuf jireenya dhala namaa keessatti gammachuu guddaadha waan hin argamne jechuudha. Maaliif biizii taatan jennaan bakka sammuun keessa waan biraatti hin cinqamu yaada biraa keessan galtanii fataa sanaa hittanii yeroo keessan guyyaa keessan hojiirra gara hojiitti yoo daddarbitanii fayyummaa keessaniif jabummaa qaama keessanii fi akkasuma boqonnaa sammuuf waan baay'eetu jira jechuudha. Kunuuti egaa haala kanaatiin gibbii galgala keessa fataa godhee akkasittiin kaa'ee inni kan biraan komishinarraa qabdanii egaa uffatanii gaabbii uffataa hin qabu. Waa'ee uffataa isinitti himeera. Qodaa mana keessaa bituu fi uffata bituuni ana biratti kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Garuu immoo ani uffata normaalii ta'e hin jiraame dhiirri uffata shiraata qabu uffata qaama namaarraa seeratti uffatamu akkasittiin uffachuu jaalla'a malee. Gararraa gadi butanii gajjallaa ol butanii qullaa deemanii iddoo as galabbatanii achi galagalchanii maal godhanii qullaa waan akkasii natti hin tolu. I am so sorry inni sun natti hin tolu. Yeroo akkasii kana faaraa jechuutii dandeessu. Faaraadha maalidha. Koomentii irratti tokko keessaa koomentaatoroonni warri tokko hin jirtu mitiire. Gorsa obbolummaati jettanii warri waan hin taane wayii oqqee gurraacha wayii dubbattanii wayii hin jirtaniire isinii maal isiniin jedhaga. Kanaafuu kabajamoo faamilii kee beekumsaaleen uffata siraata qaban uffachuu jaalladha. Garuu uffata gaabbii isaa hin qabu. Yeroo tokko immoo yeruman iddoo uffataa deemee jijjiiradhu nan dhaba. Maaliif ani of ilaaluuf geexoo osoo hin taane eenyummaa koof bakka hin qaba sirriitti. Sinii galee eenyummaa koof dursa eenyummaa kun dursa uffata korra qoshashaan hin gahu. Ofii korra qoshashaan hin gahu. Rifeensa koo kun biyya rabaatti wajjin shirri guddu jedhee dannasaa ture kunuunsaa ture ittiin kunuunfachaatii jira. Baay'ee natti tolee jira ana jechuudha. Sinii galee ammani ergan galee ji'a lama fixaatiin jira jechuudha. Garuu maallumti kollee hin jijjiiramne akkuma isa yeroo dhufeetti jira. Kanaa jechuun sababa of qabuuf sababa rakkina biraa hin qabneef sababa cinqee dirqii hin qabneef. Namni kan saayyoo ta'ee waanuma xiqqoos taate guddoos taate yoo argatee sammuunsaa itti boqotaa jechuudha. Namni immoo kan jiraatu nyaachuu dhuguurraa boqonnaa sammuuti mitiiree caalaan dhala namaaf kan barbaachisu kan birattituma barbaachisaa ta'ee jiruyyuu sammuun boqotee taanaa yeroo qabutti firiidamii ta'ee ni ba'an hin galaa hin hojjetataa hin jiraata taanaanii isa kanadha murteessaa waan ta'eef rakkina tokko hin qabu. Amma haga ammaatti yeroo baay'ee kanan irra deddeebi'ee isinitti immoo baay'ee tokkoon biizii ta'a. Sisirreeffachuu masmaruma qabsiifachuudhaa fi amma garuu waaqayyo na gargaare hundumaa gara xumuraatti fidee nama simmoo argadhee isas immoo sarpiraayiziin isiniif qabaa jechuudha. Warri naaf gammaddan warri yaada akkasiillee naa qodaa turtanii nama ofirraa barbaaddadhu ijoollee xiqqoo naan jechaa turtan. Isa kanallee argadheetiin jira. Kanas immoo isiniifan fidaa. Isa kanallee laayikii sheerii godhaa. Warri maatiin taanii maatii ta'an nu jajjabii. Bakka jirtanitti gaariin isinin darbii namtoonni argiin baay'ee.